Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'eetu isiniin jecha addas viidiyoo tokkoon walitti deebinee jira. Egaa haddas akkuma argitanii asitti wantoota mataa keenyaaf nu barbaachisanii rifeensa mataa keenyaatiif jechuudha. Isa maaksii mataa keenyaa rifeensa keenyaa hojii hojjenna. Isa kaawwalee hojjechuudhaaf asitti qopheeffadhee jira. Hadda dursaaf kan nu barbaachisu asitti talbaadha. Talbaa akkuma argitanii maanka makana isa maanka shorbaa isa lama talbaa itti buusee achiin bishaan kubbaayyaa bishaaniin dhugamu isa tokko itti buusee daqiiqaa shanii fi akkanatti daqiiqaa shanii hamma jaatiif akkanatti bilcheessee jira kolbatti jechuudha. Akkuma argitan kana bilcheessee jira. Egaa itti aansuudhaan immoo asitti yaagurtiidha. Yaagurtii na barbaachisa. Asin muuzii lama hin qaba. Asitti immoo zayitii kokonaat oilii fi almond oilii fi olive oilii nan qaba jechuudha. Hundarraayyuu asitti almond oilii bichaadha. Maankaa 3 kan buuse, maankaa shorbaa 3 kuwwan 2 jechuu. Asitti immoo loomii nan qaba. Loomii yeroo kamiyyuu waan mataa yeroo rifeensa kiyyaaf hojjedhu waan keessaa hambisuu hin dandeenye. Amma maal godhaa isa talbaa kana hin baasa keessaa jechuudha. Yookiin asitti kaalsii baay'ee haphii ta'e yookiin immoo kaalsii nisuudha. Isa kana asitti keessa godhaa. Kana keessa godhadha jechuudha. Akka kolbatti keessaa naa bahuu fi asitti buusee isa talbaa kana asitti buusaa. Yookiin hoo isa kaalsii haphii akkanaa kana hin qabanne akkuma bilcheessitaniini gingilchaadha yooma san keessaa baasuudhaaf yaalaa jechuudha. Saniin gama immoo kun gingilchaadha. Isinii keessaa hin bahu gatiin ta'ee fi gingilchaadha yeroo san keessaa baasuudhaaf yaalii godhaa isiniin jedhaa. Hin qabbaneessinaa. Angatii isa kanaan baasuu barbaadee fi qabbaneessee jira. Akkuma argitan kolbatti ol qabee jira. Inni kun akkana godhee waan ofii isaatii keessaa hin baanee fi ofii kootii nan cuunfaa. Akkuma argitan akkana godheetiin kolbatti waxxaree qabee akka cuuffee keessaa naa bahu godha jechuudha. Akkanatti akkuma argitan kunoo akkana keessaa baasa. Kun egaa mataa keenyaaf baay'ee barbaachisa. Mataa nu jalaa cacca'u, mataa nu jalaa bubuqqa'u, akkasuma immoo mataa goggogaa ta'ee fi akka nu laaffisu nu qarqaara waan ta'eef wantoota mana keessatti nyaannuudha, wantoota kokkee keenyaatti fayyadamnuudha. Wanti sodaannu tokkollee hin jiru. Mataa keenyaaf hin ta'u jenneetiin sababa kanaaf odoo rifeensa keenyas kan mataa keenya odoo kunuunsifanne akkanatti baay'ee gaariidha. Egaa akkana cuuffee keessaa baasee walitti deebina. Amma kun akkana cuuffee keessaa baafadhee jira kunooti. Kaalsii ani godhachuuf osoo hin ta'in kaalsii kana isumaaf jedheeti kan bite kun akkanatti cuuffee keessaa baasee jira kana fakkaata. Kaalsii kana godhachuudhaaf inti kan bite isumaaf han bite. Duraan gingilchaadhaan tani baasa tureeyyuu garuu baay'ee na jalaa haphatan gingilchaadhaan yeroo ta'u uumaan achuma keessa qabbaneesse yeroo baasu immoo baay'ee bareeda. Amma gaheetti aansuudhaan hunduma isaa walitti asitti naqanna. Akkuma argitan asitti pallaataa yookiin immoo maashinii juusariiti. Muuzii kootti buufadha. Muuzii lama fayyadamee jira. Gatii muuziin kan koo baay'ee bibbicuu taatee fi muuzii lama fayyadamee jira. Isin akkaataa mataa rifeensa keessanii fi akkaataa muuziin keessaniitiin itti fayyadamuu hin dandeessanii itti aansee isa buusaa talbicha buusa jechuudha. Akkuma inni wal qabeeyyuu ilaala. Itti aansuudhaan immoo yaagurtii koon buusa. Yaagurtiin kubbaayyaa bunaa tokko waan ta'uudha. Itti aansuudhaan zayitii kan koo buufadha. Itti aansuudhaan immoo loomii diqqomeesii loomii kana ganama irraa itti fayyadamee tureani. Kanaan booda immoo nan qadaada kolbatti kallataa jechuudha yookiin daaka kolbatti daakee walitti deebina. Kun akkuma argitan amma daakee walitti deebinee jira. Kun juusii fakkaata yookiin waan dhugaatiidhaa fi qopheeffanne fakkaata. Isa kana gingilchaadhaan keessaa baasa akkuma baratame jechuudha.
Okay, akkanatti egaa keessaa baafadhe nuuf juusii keessaa naa ba'a waan ta'eef dafee akkana godha. Kuni naa ba'u. Kana caalaa wanti an dhadha'u hin jiru. Kun argitanii jirtu. Egaa kana mataa keenyatti dhiqachuudhaaf sa'aatii 2 walakkaa yeroo nu hafutti mataa keenya kolbatti dibannaa. Mataa keenya kolbatti dibannee masaajii biyaansi daqiiqaa 5 hamma 10 yoo dandeessanii hin godhatanii fi masaajii gootanii fi dibattanii dhiisuu bicha osoo hin ta'in dibattanii masaajii goona. Masaajii kolbatti gochuu qabna mataa keenyaa fi akka kolbatti fudhatee waan nu barbaannu faayidaa nu barbaannu san irraa argannuu fi kolbatti masaajii gochuu hin irraanfatinaa. Egaa kunoo isa kana fakkaata jechuudha. Juusii madhugiinsaa fi qopheeffanne fakkaata wanti mataa keenyaaf faayidaa nu kennu ilaalaniitu beekuu hin danda'ama jechuudha ijarraa. Wantoonni nyaannu fi wantoonni dhugnu wantoonni hundumtuu wantoonni nu goonu ijarraa beeksisa. Ilaalteetumaan hin beekta akka wanti suusii ta'u akka wanti suusii hin taanes waan ta'eef caalaa yaaluudha. Godhanii ilaaluu baay'ee bareeda. Godhaatii ilaalaa waan tokko hadda gootee hadhuma faayidaa irraa argattu waan ta'eef obsaan yeroo kenninee fi sa'aatii kenninee fi akkasitti faayidaa barbaannu irraa arganna jechuudha. Mataan kan koo baay'ee caccabaa baay'ee hurgufama hiyyaa jechuudha. Garuu udda kanneen itti fayyadamuu eegale mataan kan koo amma mataa namaatitti naa deebi'ee jira. Galanni isaa haa ga'u. Egaa yeroo akkasitti itti goonee kolbatti dibannee mataa keenya masaajii goonee daqiiqaa 5 hanga 10 sanii booda uffanni goonee kiisiidhaan sa'aatii 2 walakkaallee hamma sa'aatii qabdanii hojii keessan akka barbaadanii hojjechuu dandeessanii dibattanii shaashii keessa hidhattanii kiisii jalaan hidhattanii bakka noormaalii hojjechuu hin dandeessanii. Egaa akkuma dhiqadhee ka'een odoo bakka dhiqadhe sanii hin bahin an zayitii dibadhu mataa kan koo. Zayitii biraan dibadhu noormaal vaatikaadha. Almandii fi almaadha. Dabra amlaa kan jedhamu san isaan sadiin diqqosii kokonaata olii waan maankaa shoorbaa tokko taatu jechuudha. Isaan kanneen walitti makee yeroo shaaworii seenu kubbaayyaa ho'iititti bishaan ho'aa busee kubbaayyaa san keessa isa kana godhee shaaworii kan koo seena mataa kan koo dhiqadhee yeroo ba'e akkasumaan isa kana kolbatti dibaa kolbatti mataa kan koo addaan qoodaa dibaa bakka 3 bakka 2 bakka 4 godhee dhiisaa bariisaa isaallee ka'ee akkasuma godhee moischuraayiz godha jechuudha. Isa kana fayyadama jechuudha. Akkuma argitan egaa akkas goonee boodatti wanti mataa keenyaaf mataan keenya gogaadha, mataan keenya nu laafuu, mataan keenya nu jalaa caccaba, mataan keenya nu jalaa yaa'a wanti jennuuf tokkollee hin jiru. Wanti sodaannuuf jechuudha. Akkasitti mataa keenya kunuunsfachuu hin dandeenya. Asitti immoo waa tokko isin mul'isuu jaaladhe. Asitti kallaataa duratti bishaan intini itti hojjenne maaksii mataa keenyaa itti hojjenne bishaan itti buusaa saamunaa itti godhaa loomii duratti fayyadame san tokko itti godhaa akkanumaan keessuma buusaa hin qadaadadhaa dhiqaatii baay'ee bareeda ta'e nuuf dhiqa jechuudha. Akkana godhee hin kallata keessa jala isaatitti wantoonni hafanii jiran qoshooshonni yeroo nu furshaan isa hodhidhe keessaa nu bahuu hin dandeenye isa mucuqu godhee keessaa dhiqa jechuudha. Isa kanallee asumaan isinitti mul'isuu jaaladhe. Sekondii 2 daqiiqaa miti sekondii 2 nurraa fudhatu kun akkanatti kolbatti akkuma argitan arfaa ta'e dhiquufillee nu dhibu kana keessa jisnee saamunaatti boonee alaqalladhe baasuu qofa jechuudha. Haala salphaa ta'een shittaallee baay'ee foolii baay'ee bareeda ta'e nuti kan loomii foolii addaati jechuudha. Kanaafuu akkasitti loodatti fayyadamtanii baay'ee bareeda jedhee yaada. Egaa maaksiin koo guyyaa har'aaf hojjenne isa kana fakkaata jechuudha. Akka itti fayyadamtanii akka hojjettanii ilaaltanii mataa keessanii godhattanii jettanitti faayidaa irraa argattanii akka dhuftanii koomentii jalatti himtan abdiin qaba isinirraa eega jechuudha. Hojjedhaati yaalaa isin jechi jala obboleewwan koo mataan keenya nu jalaa caccabeen jettanii na jala buqqeen jettanii na jala goge hin jettanii kan gosullee arguma keenyaa kan buqqisuus kan caccabsus hundumtuu harka kenna. Yeroo laallu garuu viidiyoocha hamma dhumaa solaallee waan barbaadnu sanis irraa argachuu dandeenya. Wantoota dubbatamus irraa hubachuu dandeenya. Torbee 2 dhiqattee torbeedhaan dhiqattee mataan kee yeroo dhiqattu odoon dhiqatiin duratti dursitee isa kana nyaachistee yennaani nyaachistee ajaabatee sa'aatii muraasa gannitee saniin booda hoo dhiqatte baay'ee bareeda. Isiniin jechuu barbaada.
Viidiyoon kan kun guyyaa har'aa isa kana fakkaata. Hoo jaalattan laayik gochuun hin dagatinaa akkasuma sheerii gootanii akka hiriyoonni keessan kan biroo itti fayyadaman gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Horroonni haarofni hadhaa gara mana kootii dhuftanii subscribe godhuudhaan gara maatii kootiitti akka dabalatan kabajaadha. Isin gaafadha. Viidiyoon kun guyyaa har'aa isa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti hundumti keessanii bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Biyyattii teenya Itoophiyaa rabbiin nagaa isheef jaalala isheef nuuf haa kennu. Turtii gaarii isiniif hawwa. Bye bye.